عمل أنا ما إحنا ما جمرة كم التأثيرات جد عرفت الجنة فيها عمل يا أصلا جرات شو بعد يركون كبروا ولا وصلتيه أمر الناس سوا والله لازم أما بك أسرت تبني تبغى إيه ولا مشكلة جبريل أبشر الشيء كوني تبغى نارينات أنت اللي سيتجمر جبريل أزرع إنك أن جدا تبغى تبغى ما إن بيت يا ربي هذا أنا جبريل هلا لو برباد مني أكن فكري نجلا يا توانو بوليس آرون كان كي هنافون كان كي سجلي كي الرابيسي سلوك ربي أبشر نو أنا جمرين جام غير كلي أكران تو أنجا بربادست كبات يعني أنا سجاد ده مسيني كلك ولا أنت بدي نو كلي نكنا نجرو كتي وما في ديست إيجت شو باكي تيجي كده بفرد ركنا ده سو أنجراتو ولا يا هذا كده سو أنا السلام عليكم. جبريل بيبقى يوم أرارما جبريل هاسا إبافة وتكنا تجسني جبو سلا لا تقول جالت فكرت كيسة تكون يا أين جرا ميرا وصلنا ما تقول جالي شو بعد هاتي وإنك كنا سجى تانكي أرجع كجالت كيسي أكو بربادا بريبولين دبني يا nama ma jaalatun yoo kana jechuun namatti fooyyi kan naayas fedhagamti jammaa jaalala jedhame kun walirraa fagoo jirtanii fagoon jirra biyyuma tokko yaa naannoo asoote immoo waan sirraa'uu danda'u. akkami sarrata asirratti si jammar namni kun madda sota koo miidiyaa ላይ ሰው እንደዛ ብላ ስታወራ ስትጀምር akkami sarrata kun ikkoo miidiyaadhaan intala kana durallee akkanuma beekanii bar hin qalladdi. Yani bakka maachaa nama miidiyaa taati taanaan addi jettee keessattuu tiktookii kana nama fayyadamu nama gasti seenu nama laayivii ban taati taanaan maachaa laallabbi bakka qaldi ነው ተስማሙ። ከዛም ማቻል አለብህ ቀልድ ነው በቃ እኛም እየተጫወትን ነው ግን ዱባኬና ala chakkaree jiraami reegaa bakka namumaayyuu jaalatan yoo kana jechuun namatti hafu ishee taa'amni as dhallaan eegalu garsu ሲጀምር jechuun qalli namni jaalatu hojii namni naawwanni kun hin hojjetu yeroo kan qalladdaa hin jiraa mira yookaan immoo yeroo qalli wannoo dhaban akkanumatti dhugumaaf dubbatti malee akka dhugaan taanaan gowwaa nuti hin bu'ee manaa wanta laata gowwaatu gowwaa nama ammati qalbii gara dhugaatitti fudhattee hin aarini. Amma wal haasofsiisaa fi bakka walii gala hin fidaan ishee wal haasofsiisaa fi walii gala. Foloon adeemsa fidi yeroo dhuftee rakkoon qabu. Wal haasofsiisaa fi walii gala ishee. Rakkoon qabu hin dabalu.
jedhamee jechuun afaan sagalee isaa irraan beeksisu nagarii akka ta'e. no si jammar dhiisi namni waan akkanaa bee ta'e maqallada yeroo baay'ee. Uummata bee jaalalan beekne akkana jedhu. Abshiru obboleessa kiyyeetti irraa ishee dawwali. Beeksisuu warreen haasoftaa? Inni haasaansanii haasaansanii. Fikiritti jira mucaa. Arafaat. Arafaat. Oi, maal taate? Habibati tiya. Maal taate? Maaltu maal ta'e? Miskiina mucaa fikiritti jira bari. Wallahi jedhe. Wallahi fikiritti jira miskiina biyyaa ta'an. Bade kaa. Okay. Indi baabaa dhashte. Waan qofatu qabdu rakkatee. Asaa bira jiraadhe waan dadhabde. Ndagaamu sagaleen fayyada. Fati. Atiin jirta isatti mo'isu godhate malee. Maa godhate daba? Kama koomentii sanii garuu inni koomentii irra sirriitti haasa'a. Mee muti irraa kaafadhu ishee. Meetii irraa kaafadhu shakkanii jira. Wallahi rakkanne nuti Oromoo tanaa hojii. Mee maaltu isaanii hin gee? Dhaqanii isatti manifateetti. Innaan ashqaabbaxina waan mana kana haasaame mistira baastanii deemtanii himina. Jibriil kophaan jiru iyyuu Arafaat. Dhiisi.